sagalee qabnuun ummata keenyaaf dirmachuun dirqama Facebook kana waan laafatti ilaalina silkii hundinuu keeshaa qabna internetii irraa qabna fayya qabna sagalee qabna ummata keenyaaf dubbachuun dirqama waa'ee ummata walloo kanaan xiqqoo walloo seentara dorgommiidhaa taatee jirti seentara dorgommii eenyu warra mootummaa harkaa qabu warra nafxanyaadhaa warra Tigraay iddutti lafarra dorgommiidhaa taatee jirti lafa hundinuu saammachuudhaaf itti qalbisu Amaarri saammachaa jira Tigreen saammachaa jirti warri mootummarra jiru garuu garee Oromoodhaa gaqqabeetti diinaa wajjin dhaabbatee yoo yaatan warree wallo keessaa Asaaminoo Tsiggeedhaa qeedhaa guuree hidhee cafaqaadhaa jiru osoo hiikamin Amaarri nafxanyaan fonqolcha mootummaadhaatiin himatamte hundinuu hidhaadhaa baate kuni maal garsiisa tuffii walloodhaaf qabaatan qofa osoo hin ta'in tuffii ilmaan Oromoodhaatiif qaban bara dheeraadhaaf gaafa TPLF duraatiis gaafa TPLF ammaatis ummata keenya khawalloo Oromoo taanirraa muranii madditti hambisanii hundinuu farqaatti wal dureedha farqaata akka Tigreedha farqaata akka nafxanyaadha farqaata akka Affaar irra jaaran farqaata akka Hamaddiiti irra jaaran kun hundi gaafa deemu gaafa dur lakki TPLF Oromoon gabrummaa jala jirti Oromiyaan gabrummaa jala jirti waa takka godhuun hin danda'amu yoo diinagdeedhaaf han gargaarree yoo dhaynee faa wajjin lolle malee jamaa ture amma garuu gurbaan Abiy Ahmed ifinjuu maraataan nafxanyaan mataa qabdee olii gadiin fiidu kuni wallo qofaa miti lafa Oromoodhaa tan ya Oromiyaa liyyuu zoon jedhanii wallo duraa yaamanillee amma sanan biseeti ya Amaaraa kilil godhuudhaaf tattaafachaadhaa jira Abiyyiin kana duullimmaan tan inni heddummeessaadhaa duulli guddataa jiru gaafa qotee bulaa walloodhaa lafaa ka'ee firraa dhooyne jee makalaakaa dhufee wajjin dhawa gaafa nafxanyaan Gondarii wal guurtee jaarteetti gad dhuftu nafxanyaan makalaakaan nafxanyaa maddiidha dhaabbate gaafa lolli Amaaraa irraa qabbanaa'e Affaar itti kaasan jara keenya ilmaan Oromoodhaa Oromiyaa keessa jiraatan qeeroon Oromoodhaa hundinuu wanni arkuu qabdan Abiy sirna nafxanyaadhaa kadur divide and rule qoqqoodiitii biti qoqqoodii waliin dhawe qoqqoodii akka waliin dirmanne godhi jesetti fayyadameeti arra ilmaan walloo gaafa kophaa isaanii dhuman ummanni Oromoodhaa kun callisee taa'uun warra mootummaa jiruuf gammachuudha nafxanyaadhaaf gammachuudha kanaafuu nutis waan dandeenyuun ana si waniin danda'u yoon dandee diinagdeedhaan gargaaru yookaan sagalee ta'uudhaaf sagalee ilmaan Oromoodhaa kaan itti iyyuudha iyyinee iyya keenya dhageessisuu qofa ni dandeenya so warreen activistii ifiin jettan hundinuu please ummata walloo kanaaf pay them special attention miidiyaaleen qabnus special attention ummanni keenya ummanni walloo ummata bare dheeraadhaaf Oromoodhaan akka waliin garre akka afaan ifii dagatu akka aadaa ifii dagatu yakki Finfinnee gubbatti dalagame caalaa yakka walloo dalagameetu irra hamaadha yakka wallootti dalagameetu yakka Finfinneedhaa gaafa warra abbichuutiif kana cafaqanichirraa aadanii karaarsii kana gayyaasan wallootti garuu ummanni sun osoo chirraan ka'in osoo baqatin dhumaadhaa osoo afaan ifillee hin wallaalin osoo aadaa ifiin dagatin itti cichee asiin gahe arra Oromoodhaa dhafanii jiran arra Oromoon dammayxee walloon teenya walloonis anis ta Oromoodhaati an Oromoodhaan arra babal'attee kun shakkiin hin jiru arra bakka Oromoo wal bartee wal dhageesse kanatti Abiy Ahmed haaratti Oromoo addaan muruu barbaadaa jechuudha dhugaan hubachuu qabdan kana arra haaratti Oromoo addaan mureeti akka nuti waliin dirmanne akka kullola wallooti walloo fi Amaaraa walloo fi Amaarri waliin walloo fi Oromoodhaa fi nafxanyaadhaa wallole akkasi fudha nafxanyaan wallo dhawtin jirtu nafxanyaan Oromoodha dhaw jirti
Oromoodha fixaa jirti malee wallo qaama Oromoodhaati. Yeroo qaamni kee tokko madaa'u yoo miilaa madooyte mataa si dhukkuba. Sigalee qaama Oromoodhaa tokko dhawaadhaa jiran malee wallo dhawaa jiranii walloo fi amaa nafxanyaa wal dha'u jira hin jina. Oromoodhaa fi nafxanyaadhaa wal dha'u jira. Duulli kun duula Oromoo Oromiyaa guuturratti banametti akkasi fudha. Oromoon hundi biyya keessaa laal waan takka wanni bilisiginnaan galin. Let me tell you this. Wanni bilisiginnaadhaaf hin galin ummanni Oromoodhaa akka dur hin jiru. Ummanni Oromoodhaa yoo qabsooyne edaamoo huuni dandeenyaa arkee jiru hojiidhaan. They have to know this. Yoo qabsooyne edaanuu diina moohuuni dandeenya alhamdulillah gaafa TPLF ummanni Oromoodhaa qeeroon TPLF hafuuratti kutteeti ariitee abbaa Tsaayyee nu dhaadate arra Maqaleedhaa gadi laal Oromiyaa akka Oromiyaa gadi laal gooti. Ummanni tokko kan gabrummaa jalatti hafu yooni qabsaa'uu simmoohu falmadhuu simmoohu humaan fiduu jeeroo abdii murate ummanni sun gabrummaa jalatti cabeete hafa. Garuu arra wanni rabbi galata galfannu ummanni Oromoodhaa maal bare edaanuu anaatutti faayidaa malee meeshaa guddaadhaan qabaa edaa madaafa guddaadhaan qabaa edaanuu warra nu gubbaa taa'u numaatu fiddoofee jalaa use malee yoo fincillee harka ol qabannee tokkummaan kaane diina keenya haa fedhe haa humna fedhe qabu firraa kaasuu ni dandeenya arra sammuu Oromoo hundaa keessiirti jechuudha. Abiyyi Ahmad dubbiin ngalleef Abiyyi Ahmad dubbiin ngalleef kana boodaan Oromoo qawween cabsee bitaa kana boodaan Oromoo kutaadhaan amantiin addaan qoodee cabsee bitaa tana biraa deem arra duula ummata walloo Oromoota walloorratti godhaadhaa jirtu kana dachaan itti gaafatamuudhaa ta'es Abiyyi Ahmad waraana nafxanyaa leenjiftee ka wallotti ergaadhaa jiru Abiyyi ka Affaar jaaree oblee Oromoodhaan diina godhee akka Oromoota walloo dhaqanii dhawaan godhaadhaa jiru Abiyyi Ahmad beekadhaa biyya mootummaa qabdu keessa jiranii beekadhaa ummanni kun biyya mootummaa qabnee miti mootummaan tolchee beeka lolaa walloo deemu jiru yeroo Affaar dhoytu Abiyyiitu jaareetti erge yeroo nafxanyaa wal jaartee dhuftee dhoytu Abiyyiitu itti erge mootummaa itti erge maaliif biitis mootummaa bulchitu qabdi. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa jira habiyya eeguudhaan nagaa ummataa eeguudhaaf jaarameetu jira. Yoo waraanni kun gadhiise waan kana hunda mootummaa tanaatu godhaa jira waan jiru akka gaariitti wadha. Lolli bakka adda addaatti yeroo adda addaa Oromiyaa keessatti Oromoo irratti ka'u hundinuu lola Oromoo laaffisuudhaaf Oromoo test godhuudhaaf ummanni kun walii dirmataa ummanni kun wal dhaqqabaa ummanni kun sagalee walii ta'a ummanni kun naasuu waliif ni qabaataa jameeti test nu godhaadhaa jiran test Abiyyifaan test nu godhaa jiran gaafa Oromoota walloo wali qabnee finnu gaafa walitti qabnee hiinee torchi goonu Oromoonni biraa hoo reakshiiniin isaanii maal fakkaataa test nu godhaa jiran kanaafuu aktivistoonni Oromoodhaa miidiyaaleen Oromoodhaa hayyoonni Oromoodhaa ka Oromiyaa guutuu jirtan ka alaa fi keessa jirtan you need to pay attention ummata keenya hawalloo ummata gabrummaan amata 400 irra deemtee ammallee maalummaa isaa eeggatee ammallee qeeti irraan deemu jee falmachaadhaa jiru kana usnee callifnee laaluu hin qabnu miidiyaan keenya halkanii guyyaa riippoortii godhuudha qaba du'a nama keenyaa hidhaa nama keenyaa araarafama nama keenyaa gabaasuudha qaba ONN OMN OBN slice bilisiginnaa slice baal Oromoodhaa biti rabbi isaa billeessu amma miidiyaan qabnu OMN numaa fi ONN sana qilleensarraa fuudhanii jedhanii kun miidiyaan qabnu hunu anafaadha miidiyaan qabdan anafaadha numa warra Facebook kana laafti laayina miidiyaan qabnu Facebook guddaan kun OMN of course ammaan tana pressure guddaa gubbaa jira pressure guddaa gubbaa kaayeti Abiyyiin gubbarraa dhiichisaa jira wiina waan gartee as gubbatti baaneen dubbanne dhugaa jirtu hedduudhaa jira OMN maaliif kanan goone maaliif yeroon chitti arkamini gaazexeessonni OMN dhaarra Oromiyaa keessa deemuu mirgani qabanii sun gaafii jara keenya waan kana hubadhaa arra qaamni mootummaadhaa hundinuu OMN jaraadidee jira hin dubbisan
bakka waltajjii mootummaadhaa OMN naqan. OMN ififuu dhiibbaa addaa irra jira. Waan kana uummanni Oromoodhaa hubadha. OMN wallo dhaqee achirraa riippoortii godhuu danda'a. They cannot. Karaa kana ol deemanii dhaquu hin danda'an. Qaama mootummaadhaa OMN yoo itti bilbile deebisaan kennuuf irra cufaa OMN ta'uu dhageenyaan. Maaliif OMN diina mootummaa bilchiginnaati akkasi beekan. Diina mootummaa bilchiginnaati. Haa ta'u garuu akkanumaa wajjiinuu OMN hayyoota dhiheessee dhimma walloo kanarratti marachiisuu dhimma walloo kanatti akka dubbatan godhu danda'a finfinnuma taa'ee. Gabbanii riippoortorii isaanii achi dhaquu dadhaban achuma taa'ee godhu danda'a. Please do that. Eenyu Girmaa Guutamaadha. Girmaa Guutamaadha laafina mul'isin. Laafina seejibeessu barbaannaa laafina mul'isin. OMN keessatti laafinni mul'achuu hin qabu. OMN beekadhaa miidiyaa qabsoodhaati. OMN miidiyaa qabsoodhaati. OMN miidiyaa qabsaa'onni jaaratee beekadhaa. Don't forget this. Akka miidiyaa mootummaatii miti. OMN nu jaarate. OMN qabsaa'ota Oromootu jaarate. OMN akka Oromoodhaa fi Oromiyaadhaaf sagalee ta'uuf jaaran. So waan kana yeroo hunda warri OMN hoggantan sammuu keessa qabadha. Keep that in your mind. OMN miidiyaa qabsoodhaa ta'uu, miidiyaa qabsaa'otaa ta'uu, miidiyaa gaafii Oromoo irratti ijaarame ta'uu hin dagatinaa. Kana yeroo hundaa'u sammuu qabadha. Waan godhuu dandeessan hundaa'u try your best. Sigalee dhibbatti godhuu dandeessan jennee dhiibbaa sana keenya. Garuu waan godhuu dandeessan ififattanii yookaan danta dhabdummaadhaan dhiisuu hin qabdan. Kan isirraa dhiyeen. Sigalee maaliif OMN boruus nu qaba. Kaleedhaas nu jaare, kalees nu jabeesse, boruus nu harkatti kufuudhaan malchiisa. Diyaasporaadhaan jaare malee keenyaan. Boruus deebi'ee akka amma mootummaan kun deemtu kanaan OMN biyya keessaa cufuun ani guyyaan lakkaawaa jira. Gaafachii cufan garuu nuti warri diyaasporaadhaa the next day asii bannaa jechuudha. Maalla keenyaan. Horii keenyaan gaafa OMN biyya keessaa cufan nuti guyyaa lamadaa Ameerikaadhaa banne jechuudha ofisasi. Maalla ganna inni bannaa jechuudha. Kanaafuu waan isiniin jennu tartiibaan godhaa. Girmaa Guutamaadha. Tartiibaan waan isiniin jennu waan Oromoodhaaf godhuu dandeessan hunda godhaa. Dubbii walloo gubbaan deemina, maddiin deemina. Rakkina Oromiyaa keessaa ta'u maddiin deemina. Yoo fagaatte bilchiginnaan OMN cuftiimi. OMN gaafa cufte TPLF cuftee hin dandeenye. Ala kanaayi horii irratti investi goonee irra gannayne bannee gaafa isaan miliyoona kafalee cufan nuti miliyoona 2 kafallee bannee asiin geenye. Ammas diaspora waan san godhuudhaaf qophii. Kanaafuu waan garii sosoyaatanii mataa qaqqabattanii this is very sensitive. Waa'ee walloodhaa amma kaasuun nama hedduudha nu kaaftii fincila hedduudha akka umalchiisaa kanan dubbannu waan akkasii sammuu keessaa ifaqa. Qabsaawaan wareegaaf qophiidha. Qabsaawaa namni OMN hogganu akka nama waraana bilisummaa Oromoodhaa hogganaa jirutti iflaala. Namni OMN keessa hojjetu gaazexeessitoonni OMN dha akka waraana bilisummaa Oromootti iflaala. Isin waraana Oromooti. Mindaan isii qabalamuusi isin waraana Oromoodhaati. Oromoodhaaf qabsaawaa jirtan. Qabsaawaan ni wareegama. Wareegaaf qophiidha. Akkas taate akkasitti iflaala. Malee dubbii so'attanii hubarra kaa'utana dhaabaadhaan jechuu barbaadaa uummata walloo uummanni kun uummata Oromoorraa addatti xiqqoo hadhaa gabrummaadhaa amata 400 buuqaadhaa jira. Uummata maalummaa isaa akka wallaaluuf dhagaan garan galfamni hin jiru.